Tolee nagaan faraarrii gaarummaan waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu isiniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota yuutuubii koo mara keessaniin nagaan caaluu nagaan kiristoos isiniif haa baay'atu bakka gargaaramtan isiniin jechuun jaalladha. Har'a erga gabaabaa tokkoon qabadhee gara keessan dhufe laayik sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa yuutuubii kiyya kana akkasuma akkumaan kanaan dura isinitti himee gaabbilaayii gochuudhaaf sa'aatiin akkanaaf hin guunne isinitti himeen ture biyyaansi bara 2017 sa'aatii kana guuttachuun qaba dirqama guuttachuun qaba jedheen karoorfadhee jira gargaarsa keessaniin immoo nan guuttadha jedhee nana mana biyyaansi sa'aatii 95 irraa kan hin caalledha kan naafe waan ta'eef viidiyoo kana amma dhumaatti daawwadha akkasumas immoo barumsota asirratti isinii dabarse dhaggeeffadhaati itti eebbifamaa isin fayyada isin jechuun jaalladha isinis itti eebbifamtu waaqayyo isin haa eebbisu har'a gara keessan kanaan dhufee fi erga baay'ee namatti tolu tokko qabadheetaan baay'ee kan itti eebbifame tokko jechuudha. Innis seera uumamaa keessaa ilmaa fi abbaa argina jechuudha. Yaaqoobii yaada innis jechuudha yeroo baay'ee qorumsa gidiraa nurra ga'u ilaallee akka boonyatti akka afnu nuti fakkaachuu danda'a akka gaddinetti akka afnu nuti fakkaachuu danda'a namni yoo nu dhiise akkuma namni nu dhiise waaqayyo waan nu dhiise nuti fakkaachuu danda'a haalonni yoo nu ganan waaqayyo waan nu gane nuti fakkaachuu danda'a jilbi keenya humni keenya beekumsi keenya qabeenyi keenya firoottan keenya yoo nu gananii kana booda akka waan carraa hin qabne kana booda akka waan deebinee ka'uu hin dandeenye kana booda kolfuu deebinee akka hin kolfine deebinee akka hin milkoofne deebinee akka waan nu jalaa bade waan nu jalaa bittinnaa tokko deebinee akka sassaabuu hin dandeenye nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Wantoonni tokko tokko haalota ilaallee humna keenya ilaallee nama yookaan nama amannee namni nu gane ta'uu danda'a yookaan yaannee akka yaanne sana nu ta'uu dhiisuudhaani kana booda jennee abdii kutachuu dandeenya kana booda naman ta'u kana booda hin ka'u kana booda argachuu hin danda'u jennee bakka waan baay'ee ofitti waan hojjechuu dandeenya ofitti haasa'uu dandeenya garuu sagaleen kun sagalee baay'ee humna namatti godhuudha dhugaa dubbachuudhaafi. Sagalee waaqayyoo keessaa seera uumamaa keessatti waa'ee Yaaqoobii baay'een keessan ni beektu obboloonni macaafa qulqulluu dubbifattanii Yaaqoobii gaafa obboloonni Yoosefin Gibxitti gurguratanii naggaadota warra Ishmaa'eelitti gurguranii abbaa isaanii amansiisuudhaaf immoo uffata Yoosef maal godhanii re'ee qalanii mee inni kun uffata ilma keetiiti jedhanii abbaa isaanii amansiisuudhaaf abbaan isaanii ilmi koo du'eera bineensi isa nyaateera jedhee akka amanuuf jechuudha kan isaan kana godhanii turan jechuudha uffata re'ee qalanii uffata Yoosef dhiiga makanii abbaa isaaniitti geessan jechuudha obboloota koo kanarratti Yoosef Yaaqoobii Yoosef bineensi hamaan isa nyaateera ilmi koo bineensa hamaadhaan nyaatameera kanaan booda anis otuun gaddu otuun bo'u gara lafa jalaatti dabarfamuu kiyya bakka ilmi koo dhaquu kiyya jedheetu baay'ee gadde jajjabaachuullee hin dandeenye Yoosef egaa baay'ee abbaadhaan kan jaallatamu abbaan illee Yaaqoob jechuudha yookaan immoo Israa'el jedhamee inni waamame ijoollee isaa 12 keessaa Yoosefin baay'ee jaallata tokkoffaa dulluma keessadha kan inni argate lammaffaa Raahel irraa kan inni argate Raaheliif jedhee immoo nama waggaa 14 guutuu dadhabeedha. Dabalatee immoo Raahel jalqabatti dhabduu waan turteefi kadhannaa meeqan booda nama argameedha jechuudha Yoosefi kanaaf baay'ee jaallata jechuudha baay'ee waan jaallatuufi baay'ee isaaf gadde baay'eetti dhaga'ame jechuudha haa ta'u iyyuu malee gara booddeetti garuu Yoosefi hin duune waan ta'eef ragaan sun ragaa sobaa garuu amansiisaa kan ta'edha argitanii ragichi ragaa sobaati garuu immoo amansiisaadha Yoosef akka du'e Yoosef akka nyaatame amansiisaadha jechuudha sababiin isaa tokkoffaa uffanni kan isaati lammaffaa uffatichi immoo dhiigaan makameera akkasumas immoo uffata isaarraan kan hafe inni waan hin argaminii fi maalidha dhugaadhas amansiisaadhas jechuudha dhugaa namatti fakkaata amansiisaadhas haa ta'u iyyuu malee Yoosef hin nyaatamne gaafa Yoosef jiraachuun isaa dhagaamu Yaaqoob deebi'ee ilma isaa Yoosefin gaafa argatu Yoosef mootii biyyaa ta'e Yoosef kabajame Yoosef abbaa biyyaa ta'e Yoosef ijoollee godhate haadha manaa fuudhee ijoollee godhate baay'ate ulfaate tura kan Yaaqoob argate jechuudha ilma isaa jalqaba waa'ee Yoosefiif bu'eera gaddeera oduun gaddu egaa du'uu kiyya sichi ilma koo hin argadhu jedhe nama abdii kuteedha jechuudha kana booda kan na jajjabeessu jira ilma koo nan argadha kan jedhu abdii tokko hin qabu garuuyyuu Yaaqoob yookaan immoo Israa'el akka bo'etti nafne akka gaddetti nafne deebi'ee kan itti kaleessatti bu'aa ture kan kaleessatti gaddaa ture sana maal ta'eet argate baay'atee argate jiraatee argate
akkasuma ulfaatee argatee jira Yoosefin gaafa argate ko akkasitti argate arraan tanayyuu obboloota ko isin abdiin kuteetiinaa malee isin harka marattanii hin taa'inaa malee haalonni yoo isin ganan qabeenya irra qabda yoo isin gan namni isin irra qabda yoo isin gan firoonni keessan oo isin ganan wantoonni baay'een yoo isin gananiyyuu abdiin kuteetiinaa sagalee waaqayyo akkasii leenca du'e manna saree jiru wayya jedha garaagarummaa leenca du'e leenci akkuma beektanii mootii bineensotaati waan ta'eef gootadha in jajama jechuudha yeroo lubbuun jirutti egaa du'e saree jirutu leenca du'e sana caalaa jechuudha kana gidduu kan jiru abdiidha jechuudha argitanii lubbuudha nama jirtanitti abdii qabdu waan ta'eef abadan yoo kuftan yoo jibbamtan yoo dhiibamtan arra yoo boochan arra yoo gadditan borus akkasuma sichi deebi'een kolfu sichi hin gammadu sichi hin argadhu jettanii sammuu keessanitti hin odeessina sammuu keessanitti hin yaadina bori guyyaa kan biraati borunan gammadaa borunan kolfaayidha sababiin isaa wanta har'a argattanii dhabdan kana warra wanta amma isinitti gammadanii isin harka fudhatee itti gadditan kana wajjin hin dhalan namni waan lafa kanarratti argate tokko hojjetee argata yookaan immoo maatii isaarraa argata malee abadan wajjin hin dhalanne namni kamiyyuu dhalatu ofiisaa qofa kan inni fudhatee dhalate jechuudha ofiisaa nama ta'e qofa kan inni dhalatu usaanoo qullaa dhalata jechuudha eega sana booda kan uffanni itti uffifamu sana booda waan hundumaa kan argatu jechuudha adeemsa keessa akkasuma Yaaqoobiin ilaaluu dandeenya jechuudha Yaaqoobiin jedha Yoosefin yoo ilaalle ammas Yoosefii egaa ragaa sobaatiin garuu ragaa dhugaa kan fakkaatu haati manaa mootichaa akkamitti akka isheen Yoosefin adheessite gara mana hidhaatti akka inni darbatamu akka isheen goote egaa inni kun immoo keessa baay'ee cimaadha sababiin isaa isheen haadha manaa mootichi Yoosef immoo nama galaadha nama firan qabne achi nama gurguramee bitame biyya sana jiruudha waan ta'eef keessattuu immoo haadha manaa mootiidha kan inni egaati manaa mootii na wajjin ciisuudhaaf jettee kan isheen adheessite jechuudha kanarratti mootii waan barbaade waan fedhe irratti hojjechuu danda'a Yoosef garuu kana keessatti dubbachuudhaaf nama mirgayyuu hin qabnedha haa ta'uyyuu malee yeroo sanaaf gatiin inni baase ragaa sobaatiin balleessa isaa malee gatiin inni baasee hin beektu mana hidhaa keessatti callifameeti miti gidiraan baay'een qorumsi baay'een jiraachuu danda'a sana booda garuu achi ba'ee maal ta'e in ulfaate bakkuma salphate sanatti ulfaate bakkuma yeellaasifame sanatti ulfaate manuma salphate manuma hadheeffame sanatti deebi'ee ulfaate obboloota koo lubbuudhaan jiraadhaa malee jechuudha in dhukkubsattanii yoo ta'e in dhabdanii yoo ta'e in dhiibamtanii yoo ta'e akkasitti nafu dukkanni ni bari'a dukkanichis ni ifa gaddi gammachuutti boochi kolfatte ni jijjiiran garuu waaqayyo irraa abdiin kutina haalota irraa ija keessan kaasate waaqayyo irra ija keessan godhadhaa namni waaqayyo irra ija isaa godhate akka bo'eetti nafu akka gaddeetti nafu Yaaqoob akka bo'eetti nafu akka gaddeetti nafne ilma isaa baay'ate guddatee ulfaate abbaa qe'ee ta'e abbaa horii ta'e abbaa qabeenya ta'eeti kan inni argate jalqaba garuu waa'ee Yoosefiin bo'eera gaddeera bakka kan kanuma akkuma gaddee kanatti du'a jedhee nama yaade garuuyyuu waaqayyo akka inni gaddeetti akka inni bo'eetti sana hambisne ilma isaa ijaan argee akka inni gammadu taasiseera waaqayyo isatti bulchan isatti gadditan sana ijaan argitanii akka gammaddan gochuu danda'a waaqayyo waan haaraa gochuu danda'a waaqayyo irraa abdii keessan hin kutinaa waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama ergaa kana sheerii walii gochuu hin dagatinaa sinan jaalladha sinan kabaja shaaloo